Odoode namni chadde maafin addaanee bullukoon kuni hindaaruu fanabdadde maalla yaaddessa ayyandoon suni odaa karra koodura eenyutu dhufeetti dhibaafata hortee ganamaa male eenyutu cabbiisitti caamsata oda kuni abbaa qabdi beekacha odaan kuni milkiin kuni jibuun kuni duudhaan kuni si jaalatti hayyuun asaasa dhugaa jallattee sororsa gumee fi gumaani baasa harka dhiige qulqulleessa odaan mallattoo biyyaati ibsituu Oromummaati jirma tokko damee sagaleeti kanaanistuu ilmaan Oromooti. Yaa obsakee ittuma dibtaa walaalaan qottoon si muraa yaa tolakee oda jarra tokko godaantu si jaala bulaa bare odaan keenyaase kunuu gonboo beelamiisaaf gaddiisa ta'a ilma namaadhiifna mukti rabbiillee jabbiirroo budeessa ta'a yoo yandoon si tume yoo hammaate bubbee yoo si nyaare gamdi yoo hammaate aduun maaf si nyaatti ormi qe'ee abbaa keerratti miicadde sittiin addaatu bullukoon kuni hindaaruu fanabdadde maalla yaaddessa ayyandoon suni odaa karra koodura eenyutu dhufeetti dhibaafata hortee ganamaa male eenyutu cabbiisitti caamsata oda kuni abbaa qabdi beekacha odaan kuni milkiin kuni jibuun kuni duudhaan kuni jaalatti hayyuun asaasa dhugaa jallattee sororsa gumee fi gumaani baasa harka dhiige qulqulleessa odaan mallattoo biyyaati ibsituu Oromummaati jirma tokko damee sagaleeti kanaanistuu ilmaan Oromooti. كنا قلنا قلن إساتي هاجراتو الحمد لله رب العالمين ربي نقمت شيء قلن إساها والحمد لله رب العالمين ربي ركنا في سلبنا كما لي قرتي كظالم قبرهم فتان ديتي لفيتين جبسه ديغا كنا دوغي سبا كنا ديغا لغياسه دبرتيتين علمتين ناجيسه دبرتين نغرتني ري فيلم كيتي رتاينون جدي جلا كربي نباسه قلن كربيتي الحمد لله رب العالمين وعلى كل حال يوجر أرقديتي ديبي أنا على كل حال دعائي قرتني ربي كرتين صافي قمتشو ربي قرتني تنانو قودو بنون ديبي سين ربي ورف دورة ديمو ربي نوها تاسس بيتين تنقاها ربي نوها قدو بلي سمان وارقي سيسان ربي بكان نوها قو حاسي دادوي ربي نودا بده ربي نوراها كاس وان بيتين انتول ربي نوراها دو بيتين تنقاها ربي نوها قدو تك ربي كيس ربي نوها جيرسيس ورا بلي سما درجة جيسا شبابا وفي بيتشا فارسوميتي ورا قالت ربي اللي بيكو ربي نوها تاسس ورا قالت ولي اللي بيكو ربي نوها تاسس وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كنوا نجار نوابل دافي سببي نوابل دوغورا نوابل كنو ربي أكنا نجاي أملي بكي براتين اللي نواجو الرجال أرجع أملي كنا جالا كم بلندة بكهوندا جاني ربي نواجد Oromoo naa bilisoomte Oromoo naa bilisoomte waan agara jedhena waan isii dhagaye
lafti sii dhaga'i uumaan sii dhaga'i uumeen sii dhaga'i goloolloo yaasi yaa kee gabbisi yaa kee gabbisi bokka yaadobsi bokkuu gaadobsi wasi beesisi wasi jaalachiisi afaan kee tokkocha godhi diina afaan ededaa godhi waraana kee aasisi aasuu tee hofalchi dhaaddataa qoonqoo balchi reebaa gudee dabalchi itti si buusi irraa si hambisi haga lamadhaan jirtu tokkummaa kennan ni moona nu ilmaan tuulamaa seekoo mandoo amantaa lagaan addan baanu filannoon fuulduratti dhuftu kan Oromoo haa taatu jiruu isaanii guutuu qabsoo sabummaaf Oromummaa isaaniitiif kan qabsaa turan jaalleewwan hawwamaa fi adda kataan ka akka obbo Baqqalaa Garbaa ka akka Piroofeesar Mararaa Guddinaa ka akka jaalatamaa fi abbaa qeerroo kenna obbo Jawaar ni jaalanna gaaffiin ummata Oromoo jaarraa tokko walakkaa isaaniin ni deebi'a kana yoo jenne seenaa gabaabduu magaalaa heeraroo dubbatuuf isaanillee ariitii guddaa waan qabaniif magaalaan heeraroof naannawa isee diddaa garbummaa bara 1964 eegalee haga guyyaa hadhaatti otoo irraan citin magaalaa gurguddaa akka aanaa dodolaa ka akka shaashamannee ka akka roobee hunda caala seenaa guddaa galmeessifneerra kana ni beektuumi kanaaf guyyaa kalee haala mijeessitoonni yennaa dhufan gaafin nu gaafan isa kana ture heeraroon akkamiin laaltaniirtu akkamiin hubattaniirtu jennee gaaffii gaafan yoo gaafannu deebii ulfaataa nu deebisan waan nu beeknu caala waan nu hubanna caala hubannaa addaa akka qaban nutti maniiruu baay'ee isaan galatoomaa jennaan. Oromiyaa guutuun akka isaan barbaadan ni beekna. Oromiyaa guutuun akka isaan hajaman ni beekna. Garuu carraa addaa magaalaa heerarootiif keessattuu yaadannoo wareegamtootaa yaadachuudhaaf jecha guyyaadhaa nutti goraniiru baay'ee galatoomaa ulfaadhaa isaaniin jenna. Dhaamsi seenaa heeraroo himuuf guyyaan tokko hin danda'u bira darba garuu dhaamsa guddaa jaalleewwan kanaaf dhaamsa guddaa qabna uummanni heeraroof naannawa heerarootti argaman hacuuccaa hedduu qabna ilmaan Oromoo hedduu hayyoonni hedduu hidhamaniiru isaanillee ragaa obbo Baqqalaa Garbaa nu jidduutti argamu ummata kanaaf jecha umrii isaanii guutuu mana hidhaatti dabarsaniiru nullee hidhamneerra hin beektan armaan dura hin yaadattu magaalaa heeraroo keessatti diddaa garbummaaf jecha yennaa walgahii baanee rabbitti boonnu guyyaa tokkoon nama 23 nurraa fixeera mootummaa wayyaanee iyyaadatuumi hin awwaalanne ka bineensi nyaatee jira ka saree nyaatee jira ka torbee gahee jira maanguddoo guddaa osoo isaan jalaa dheessan muka jalatti ka fixan lakkoofsi isaanii xiqqaa miti ni beektan ka akka dhaabaa galatuu ka akka xaafaa ka luka muran ka harka muran yaadannoo hedduu qabna dhukkubbii hedduu qabna dhukkubbii kana akka nu deebisan ammootu isaanitti amaanaa guddaa dhaamanna akkasiimi amaanaa kana isaanii kennanna yoo nu fayyisan dheebuu teenna yoo nu baasan amaanaa kana dabarsinee isaanii kennina nu mootummaa nu garbooffate jalatti hin bullu hin dinna Oromoon tokkoomtee yoo dhufte yoo deebii ummata Oromoo nu deebisan isaan filla Oromoon tokko amantaan addan baanu lagaan addan baanu
Nu ilmaan tuulamaa ilmaan seekoo mandoo tokko siyaasa nu qooduuf karaa xurree qarshii hedduu baasanii deeman ni mormanna. Oromoon tokko ulfaadhaa galatoomaa yeroo hin qabnu asirra dhaabaa galatoomaa. Gaman magaalaan isinii dhoofna obbo Baqqalaa Gabraa, Dayyanee Xaafaa, Jawaar Muhammad, Gurmeessaa Ayyaanoo, Gabramaaram, Seenaa Jinjiboo ni beektumi? Hamzaa Boorana beektu? Akkasuma Dr. Hussein warra jedhamantu asitti argama. Isatti aansuudhaan Dajanee Xaafaa maqaa wareegamtoota kennaa akka nu yaamu jedhamee jira. Egaa homaa jechuun barbaadu ta'a. Homaa jechuun barbaadu yoo uummanni Oromoo jiraate, yoo qeerroon Oromoo jiraate, gumaa ijoollee kanaa, gumaa uummata keenyaa waaqaaf lafarraa ni gaafannaa. Amma otoo gara yaadannoo wareegamtoota kanaa bira hin gahin tokko isaanii uummata biyya kanaaf warra ajjeeses, warra du'es, warra ganaa rakkoo keessa jiruutis yaadannoodhaaf akka ta'uuf maqaa isaanii dha'uu barbaada. Guyyaa tokkotti gaafa 28/1/2009 magaalaa heeraroo irratti humna garmooffataatiin gara jabinaan maalna dhibdeedhaan ummata 25 galaafataman ummata biyya kanaaf ummata addunyaatiif tokkoon ibsuun barbaada. Tokkoffaa Mohammed Said Jailan, Mohammed Umar, Abbaayinaa yookaan Tolaa Masallaa, Dhaabaa Galatuu, Bakaraaseen Taafoo, Katamaa Zanaabaa, Addisuu Galaasaa, Xaafaa Zallaqaa, Xaahir Ga'oo Galgaluu, Caboo Galgaluu, Abbuu Mangistee Hurrisaa, Abbaas Turaa Waadoo, Xahaa Gazzuu Shaalee, Ayyaanoo Abdallaa, Haajii Gishuu Waaqoo, Waliyyii Badhaasoo, Hussein Gashee, Awel Jaarsoo Jaarraa, Usmaan Qaaduu Shullisaa, Amoo Alii, Qaasim Hussein Qabatoo, Abdul Jabbar Hussein Waabee, Sadiq Kadir Qaallichaa, Haajii Umar, Kumaa Girmaa, Amaan Kadir. Egaa Waaqayyo Rabbi lafee isaanii lafa keessatti, lubbuu isaanii jannata keessatti boqochee jiraachisu, warra darara kana deemeef immoo akka ta'utti akka ofirraa galchinu kadhaa Rabbiitiin itti fufnaa. Amma wareegamtoota keenyaaf daqiiqaa tokkoof bakka hayyoonni jiranitti, bakka abbaan qeerroo jirutti, bakka abbaan qabsaa'otaatti jirutti, bakka warri dukkanaa yaa'anitti, akkasumas ijoollee keenya amma yeroo Wallagga irratti dhumaa jiran uummanni tokko akkasuma guyyaa tokkotti namni 18 amma olii galaatti namni 80 ummati Wallaggaa dhumee jira. Isaaniinis walitti daballee akkasuma Gujii irratti uummanni keenya dhumee jira. Isaanis walitti daballee akkasuma Shawaa Lixaa irrattis uummanni keenya dhumaa jira. Isa kanas walitti daballee oddoo yeroo ammaas ta'e kana dura uummanni keenya dhuman hundi wareegama qabsoo kana irratti ta'an sababeeffachuudhaan oddoo hundaati uummanni Oromoo nu dhagaa, uummanni biyya kanaa nu dhagaa, uummanni addunyaa nu dhagaa. Mirga keenyaaf dhumne boo'ichi nu barbaachisu malee mirga keenyaaf dhumne kammaa booda boonyee homaatti hin baanu garaa kutannee itti qabsoofnu daqiiqaa tokkoof wal faanaa ni kadhanna.
Ulfaadha. Ulfaadha. Dararamaa mana hidhaa keessatti baay'ee dararamaa. Dhimma dhuunfaa isaatiif osoo hin taane dhimma saba ofiitiif waan ta'eef akkasuma amma sagantaan keenya baay'ee gabaabaa waan ta'eef akkasuma ammas hayyuu keenya cimaa baay'ee saba kanaaf dararamaa ture. Akkam jirtu? Iddoo kanatti guyyaa har'aa kana argamuu keenya dhugaadhumaaf yoo ta'e baay'een gammadaan. Biyya kana keessatti seenaa baay'eetu dhokatee jira. Otoo biyya ormaati otoo ta'e ajjeechaan hamma kana ga'u biyya kana keessatti raawwatame miidiyaa meeqatu sila biyya lafarraa afarsa ture. Hiriira meeqatu ba'ama ture. Waca meeqatu addunyaa kana irratti ka'a ture. Riippoortii meeqatu dhiyaata ture. Garuu kun hundumtuu dhokateeti kan inni darbe. Ijoolleen amma maqaan isaanii dha'ame kun lubbuu isaan wareegama isaan kaffalaniin dhiiga isaaniitiin guyyaa har'aa kana arguu dandeenye jira. Guyyaan nuyi har'aa argannee keessa teenyee dubbannu kun tolatti akka hin dhufne isin ragaa jiraatodha jechuudha. Obbolaa keessan mana keessaniitii ba'aniiti kan guyyaa tokkotti of biraatii dhabdan. Lola miti kan isaan dhaqaa turan. Eenyuun iyyuu ajjeesuuf hin turre. Nagaadhaan mirga isaaniif namoota dubbatan namoota qabsaan turan. Ijoolleen kun addunyaa kanarra waggaa baay'ee hin jiraanne. Umuriin isaanii baay'ee xixiqqaadha. Haa ta'u iyyuu malee yeroo isaan jiraatan hundumtuu seena qabeessa. Warra waggaa hedduu jiraate caalaa, warra bara dheeraa jiraate caalaa seenaa isaan hojjetanii addunyaa kanarraa darban baay'ee boonsaadha. Dhugaadhumatti seenaa kanatti kan itti boonnudha. Kan itti gaddinu miti. Maaliifi akkuma dubbanne bilisummaan akka salphaatti waan dhufu miti. Wareegamaatiin dhufa. Kanaatiif isaan nuufi kennaa keenya waan nuyi har'a keessa jirruuf gara fuulduraatti keessa jiraannuuf kennaa ta'anii Rabbi biraatii kan nuu kennaman har'a immoo hojii boonsaa hojjetanii hojii isaanii xumuratanii gara abbaa isaanii gara addunyaa kana dhiisanii kan godaananidha. Kanaatiif yoomiyyuu itti boonna maqaan isaanii yoomiyyuu garaa keenya keessa laphee keenya keessa dhiiga keenyaaf lafee keenyaa wajjiniin kan wal makatee jiraatudha. Waa'ee bilisummaa yeroo dubbannu yeroo hundumaa waa'ee isaanii dagachuuf hin dandeenyu jechuudha. Kanaatiif iddoo seena qabeessa kanatti argamuun keenya baay'ee itti gammanna. Gara fuulduraatti qabsoon isaan wareegama isaan kaffalan kun akka inni lafatti hin hafneef, akka inni bu'aa godhatuuf, akka inni ija godhatuuf maal gochuu qabna isa jedhu irratti yaaduu qabna gara fuulduraatti. Fuula keenya dura wanti jiru ammallee qabsoo hedduudha. Ammallee akkuma obboleessi koo Dajaneen akkuma inni kaase obboloonni keenya akkuma obboloota keenya warra asitti wareegamanii bakkoota adda addaa keessatti wareegamaa jiru warrallee. Mana barnootaatti ari'amaa jiru, yuunivarsiitii adda addaatti ari'amaa jiru. Eega ari'atamanii mana isaaniitti galaniin booda immoo mana isaanii mana haadha isaaniif abbaa isaanii keessatti adamsifamanii ajjeefamaa jiru jechuudha. Kanaatiif asiitii waan darbe haa fakkaatu malee bakka biraatti wareegamni kana fakkaatu ammallee itti fufee jiran. Akkuma beektan barattoonni 10 waggaa baranaa kana qofa barattoonni Oromoo wareegama kaffalaniiru. Yuunivarsiitii keessatti ajjeefamanii reeffa isaanii simanneerra jechuudha. Kun hundumtuu akka inni lafatti nafneef egaa qabsoo keenya jabeessinee itti fufnee waggaa dhufu kanatti filannoo fuula keenya jiru kanatti waraqaa keenya baafannee waraqaa eenyummaa baafannee qophoofnee eenyuun akka filannu amma jalqabnee qophii goonee eeguun nurra jira jechuudha. Maalis yoo ta'e wanti tokko ifaadha. Mootummaan yookaan dhaabni ijoollee keenya nu harkatti ajjeese nu harkatti fixe filachuudhaaf hin dandeenyu. Kanaatiif kan isinii ta'u kan ofii keessaniitii filattanii qopheeffadhaa nu isuma fuuneetu dhiyeessuudhaaf barbaanna jechuudha. Kanaaf egaa kana haasaa isinitti baay'isuu hin barbaadu. Namni na booddee namoonni haasaan jiru ofisaan waan nu dhaggeeffataniif fayyaa ta'a galatoomaan isiniin jedha. Hayyuu keenya baay'ee dararamaa ture. Hamilee ni jiru. Ammas nageenya keessan akkanumatti eeggadhaa isiniin jenna.
akkasumas hayyoota keenyaa fi baay'ee qabsaa'ota keenya kan turan obbo Hamza Boranaa ija ummata keenya abbaanii iddoo kanatti haasanuu taasisu ija majirtan ta'a. Qeerroo jirtu hedduu miira keessa seenee jira waan guddoon dubbadhu maqaa ilmaan kennaan marmaa waaman kan angaaf galteen kun biyya kana galte gabaasa kana namina dursee gabaasu hin jiru maqaa isaanii tokko tokkoon raadiyoo daandii haqaarra dhageettanii jirtan iyyaadattaniimi qaamaan isinirraa fagaanne malee yaadan isinirraa fagaanne beenna takkaa isinirraa hin fagaanne gaafa reenfa ilmaan kennaa boqqoolloo keessaa guuran madaan sun nu too'ituudha nu kulkula madaan sun nu dhaga'ama nama torbaan booda reenfisaa argitee waraabessi nyaachuu didetti asitti heeraroo irraati argitee suuraan nutti erganii turan suuraa sun oromootti hin maxxansine hardhaarrallee anuma bira jira amma san tuttuquun barbaannu mata gurguddaa qabna kalees warri alagaa tiippeellefoon wayyaanoon nu jilbeeffachiisuudhaaf yeroo carraa kan harka kennattanii hin kennanneemi qabsooftaniimi marree duuti ilmaan kennaa kakaleessaa sun alagattu nu ajjeesaa tureemi ka harda maqaa oromoo waammatu ka nu ajjeesu maal jennaan akkanaa miree nuu darba jenne turree miree ilmaan oromoo masaraa seene jenne mirkaannami ce'umsi kun haa milkaa'u jenne obsineemi gorsinee nu dhaga'u didan kadhanneen nu dhaga'u didan maarree ce'umsa kana argitee ka obbo Lammaa Magarsaa markabarraa buuse wayii oromoo baatee deemuu danda'a obbo Lammaa buusee nu baatee deemuu danda'a hin danda'uumi ilmaan oromoo wallaggatti dhumaa jiran sun qaama kennami lafee kennami dhiiga kennami kan ajjeesisa jirullee hin kennumaami maarree mootummaa kenna jaaranna ilmaan teenna maqaan isaanii 25 armaan waamame waan wareegamaniif qaban biyya jaarachuu barbaadan hayyoonni suuraa irratti argitan jeneraal Waaqoo irraa kaasee Nadhii Gammadaa eessa fuutan isa kan beekamne Baqqalaa Dawaanoo Yuusuf Baatii waan kana hunda deebifachuudhaaf biyya isaan barbaadan sanjaaruudhaaf kaayyoo isaanii galmaan ga'uudhaaf wallageenna filannoon dhufee jira biyya jaaranna qophaa'a madaanu kolkoltu kan fayyuudhaaf ilmaan oromoo hayyoonni kaleessisaniif argitee aarsaa kafala turan mataa harrii baasanii umrii isaanii kanaadhaan manneenidhaa keessatti isiniif dararama turaniimi jawaari saniif iyyaa tureemi maarree warri kun argitee ce'umsa kan milkeessuu hin danda'u paartii siyaasaa seena jedhe Jawaar seenemi fudhattanii mee tokkummaa keessan harka qabaagaa jarri kun naftanyaa jala shelataa jirti biyya nuu jaaruu hin dandeettu biyya oromoo urgooftu biyya sabaaf sablammii baattu jaarachuuf deemna jabaadhaa Jawaarillee qofa dhiisuu hin dandeenyaanilleen kaleessa gaazexeessa ture aktiivistii ture ammaan booda dhaaba siyaasaa dabalamee jira maan jettume Jawaar dhaaba siyaasaa kooseeni jedhee nama waamee irraa hafuun taatire walirraa hafne beenna qabsooliin geggeessaa turreemi maarree waadaa fudhannee hamma lubbuu kenna wareega kenninutti ummata kanaaf Harargee irraa kaasee amma Salaaleetti marree ilaallee jirra lubbuu 10 sila qabaadhee tokko tokkoon na keessa baate ummata kanaaf kenne gaabbiin qabuun bilisummaan kennin dhufa bilisummaan ummata oromoon dhufaan shakkinaa warroonni sodaachisaniif warra nu hidhanii nu cabsuu danda'u hin danda'u wayyaaneen nu hin dandeenye beekaa jedhan
Maqalee galtee jirtiimi. Kanaaf nurraa dabaddaa filannoo kanaaf qophaa'a. Waraqaa eenyummaa fudhadhaa. Ofii ijaaraa beekaa fayyuu keessan dhagaa. Sabaaf sablammii tiksaa. Nu amantii jibbinaa. Amantii kiristaanaa jibbinaa. Hordoftoota kiristaanaa jibbinaa. Hordoftoota amantii islaamaa jibbinaa. Ka yeroo ammaa kanatti hordoftoota amantaa kiristaanaa jibbu diina Oromooti. Diina Oromooti. Ka masgiida gubu diina Oromooti. Ka kiristaana harkitee beetaskaana gubu diina Oromooti. Horaa bulaa isin jaalannaa fayyaanaa ta'a isin wajjin jirra. Hamilee ni jiru. Ammas qabsaa'ota keenya ciccimoo baay'ee qabna. Qeerroo jirtu an hedduun gammadaa asitti heeraroo argamu isni wajji argamuu kiyyaa fi an dhalattuu aadaa abbaatii na dhageettan ta'a abbaan kiyya duulaa jinjimooti. Asii biqilee jedhee as taa'ee mimmaan qabachuun dadhabee magaalaa mana xiqqaattu ijoollee 25 hogguu dhabnu yeroo baay'ee duuti teenya duuta saree hanqattee du'a horii hanqattee akkuma simbiraatti maasaa keessatti duuneetiin maasaa keessatti duuneetiin irraaffatamee turre amma san jijjiiruu qabna. Qabsoo hedduu keessa dabarre qabsoon teenya qabsoo har'a jalqabdee miti. Qabsoon teenya akaakayyuu fi abaabayyuu irraa nutti dabarte nurratti dhumuu qabdi. Qabsoon amma dura qabsoo dagaaginaatii fi nuti dargaggoon warri as taa'ettani akkuma naan dura dubbatan abbootiin kiyyaaf obboleessi kiyyaas kan dubbatanii kan dubbatuuf deemanis ka fuuldura jiru waa tokkotu jira. Beeka lafti gannatu dhufutti jira. Bishaan jiraachuu mala. Dhukkubsachuu malla. Rakkoo adda addaa nu qunnamuu malla. Amma booda boohuun hin jirtu. Yoo jiraanne akka namaa jiraachuu yoo hin jiraanne ammoo du'u. Kanaafuu amma booda qabsoon inni guddaan nu afoo jiru ji'atti jahanda dhufu kana akka dhuma lubbuu keenyaatti ilaallee akka waan barbaachisuuf of qopheessinee ofii keenya qofaaf otoo hin ta'in maatii keenyaaf ollaa keenya obboleettii teenyaaf haadha manaa teenya manatti dhiisnee otoo hin ta'in sagalee yeroo katti laakkamu waan ta'eef sagalee kanarratti yoo hin hirmaanne taate sagalee kanarratti yoo sagalee keessa filannoo kanarratti sagalee keessa yoo dhageessatan hin taane gumaa ilmaan abbaa keenyaa kan dabre kan irraanfatan kan akka Baqqalaa Du'aanoo hedduu goota akka Abdullaahi Hassan kanniin isin nyaatti. Kanaafiyyuu dhaamsi kiyya guddaan kan hin dhufeef anillee eega warri kun karaa kanarra darban jechaan dhagahee dhalattuu biyya kanaa waan ta'eef hedduu waan an gammadeefi dhaamsi kiyya guddaan kuni waraana dhumaati. Yoo taate bilisummaan tan dhugaa kan abjuu keenyatti itti dhaarre tana yoo tana nu dabartee amma booda hin qabsoofnu. Ji'a jahan dabran tana dalagaa guddatu isin eeggata murannoo guddaa isin eeggata murtiin keessan abbaa filattan filatu garuu filachuu dhabnaan ammoo lammatii dhimma Oromootiif hin dubbatina akka yaada kiyyattiin jedha galatoomaa ulfaadhaan jedha. Akkasumas Qeerroo Abaabaa nageenyaan nu isin jaalannaa. Sagantaa keenya baay'ee ta'uu keenya naamusa keenya eeggannu isin jedha. Amma sagantaa keenya sagantaa keessummaa yoo nama bira dhuftu kabajaan galchaniimi. Kabajaan galchinee achi booda paayileetii kenna ka daqiiqaa takkatti meeqa deemu isin biraan geenna itti aansinee manguddoo kenna tunuu kenna tokkoffaa kennaa kana kenna Hamile ni jiru. Hamile.
hamileen hin jiru qeerroo akkuma jirtani naamusa keessan goota kennaa fi baay'ee jaalatamaa ta'e kennaaf kennamaa raawwateen kennamaa marree naamusa keessa jirta kennaa goota kenna jaalatamaa hayyuu kenna abbaa qeerroo Jawar Muhammad abbaa qeerroo Jawar Muhammadiif halamgeefi akka aadaa keenyaatti uffata aadaa naannoo arsiitti kennameefi abbaa qeerroo hamilee hin jiru hamilee naamusa keessan akkuma jirtaa cimu naamusni keessan hamilee hin jiru hamilee goota kennaa fi hayyoota kennaa kennaan malu kana qofaa miti baay'ee gizeen nutti qophoofne gabaabaa ta'uu irraa kan ka'e sagalee kennaa baay'ee isin dhaga'uu dhabuurraa malee gootota keenya kennaan kana caalus ni balaa kanaafuu marree hamileen hin jiru hamilee hayyoota kennaa hamileen hin jiru hamilee naamusa keessan akkuma amma isin jirtanitti buufaa ulfaadha wayyooma ammas baay'ee galatooma kennaan kuni kan kennamaa jiru obbo Baqqalaa Garbaatiif dhiifama obbo Baqqalaa Garbaatiif baay'ee hayyuu baay'ee dararamaa turanii keenya gara dhumaatti deemaadha akkasuma obbo Hamzaa Cimaa yeroo baay'ee aarsaa guddaa kafalanii amma kennaan ni malaaf waan ta'eef Qeerroo naannoo hanga Booranaatiif hamileen hin jiru hamilee hanga Booranaa aarsaa cimaa aarsaa guddaa saba kanaaf bu'aa tokko malee kafalaa turanii ammas hamileen hin jiru qabsaa'ota keenyaaf hamilee as takka qabsaa'ota keenyaaf hamilee Qeerroo hamileen hin jiru maarree sagantaa keenya amma gara dhumaatti deemaa jira waan ta'eef Qeerroo maal barbaaddu Qeerroo maal barbaaddu eenyu barbaaddu taaka Jawaarin ni barbaaddu maarree Qeerroo nalageessu Qeerroo nalageessumi har'a wanni as gorreefi heeraroo nuuf haarayaa miti heeraroo daawwannaa hin dhufne wanni dhufneef jaallan nu biraa kufan kana jaallan 25 guyyaa tokkotti nu biraa kufan kana maqallee dhoofnu deemnee way finnaa haadha abbaa isaaniitii way deebifnaa kaanii way nu arganii kaanii way nu galateeffatanii wanni dhufneefi na dhageessumi wanni dhufneefi wal yaadachiisuufi waan isaan qubanii wal yaadachiisuufi ijoolleen kuni obboleeyyan keenya kuni yakkan hojjanne osoo dheessaniin wareegamne ijoolleen kuni nama walin lolle lola irratti wareegamne ijoolleen kuni diina heerarootti dhufe heeroo irraa kaasuuf nyaaba arsiitti dhufe arsirraa cabsuuf saamicha oromiyaatti dhufe oromiyaa irraa kaasuuf cunqursaa sabaaf sablammii biyya kanaatirra dhufe biyya kanarraa kaasuuf bilisummaa dhugaa
Dimokiraasiin jiraachuuf ofii dabranii, ofii wareegamanii, ofii dhabamanii, ofii cabanii, ofii allaattiin nyaatamanii, wareebeessan nyaatamanii salphina keessaa nu baasuuf. Salphina keessa turre keessaa nu baasuuf kan wareegaman. Kana hin dagatinaa. Kana hin dagatinaa. Har'a yartuun kaleessa wayyaanee wajjin isaan fitte. Ka kaleessa isaan fitaa turte. Waan nu goote irraanfatte hin irraanfanne barnu. Takka takkaan hin yaadadha ijoollee 5,000 nu biraa kuffisan. Takka takkaan hin irraanfanne. Haa ceenu jenne, gadoo ol hin baanu jenne, ceesisaa biyya kana jenne, kaleessa hin dogongortanii, kaleessa hin gowwoomtanii, alagaa jala hiriirtanii, har'a sabatti deebi'aa, hiree isinii kenninaa, biyya kana ceesisaa jenne, waan isaaniin hin malle itti kennine, har'a garuu san irraanfatanii, Oromoo qoqqooduu barbaadan. Maqaa ijoollee kanaa hoggaa agarru. Maqaa qeerroowwan kanaa hoggaa agarru. Kiristaana keessatti agarra. Muslima keessatti agarra. Akkasii miti. Tuulama keessatti agarra. Macha keessatti agarra. Sikkoo mandoo keessatti agarra. Akkasii. Gosaan wal fo'anii wareegamanii. Amantii wal fo'anii wareegamanii. Ijoolleen kun Arsiif wareegamanii. Oromiyaaf wareegamanii miti. Warra osoo gosa ufiin fooyin, amantii ufiin fooyin, qe'ee ofiitiin ufiin waamin, tokkummaan murannoon Oromiyaaf Oromoodhaaf kufe kana irraanfatanii har'allee dachii gada birratti osoo dhiigni isaanii hin qoorin ummata keenya amantaa walitti buusanii maqaa nu balleessaa turan asuma magaalaa Dodolaa kanatti. Oromoo na dhageessumi. Sikkoo mandoo na dhageessumi. Machaa tuulama na dhageessumi. Namni onnee qabu seenaa miti ka walitti himnu. Amata 3 eega wanni kun ta'e. Obboleeyyan keenya ka amantii garagaraa, ta gosa garagaraa nuuf jecha kabajaa Oromtichaatiif Oromtittiitiif jecha wareegamanii awwaala dhaban kana nama isaan irraanfate qofatu, nama surrii hin qabne qofatu, nama onnee dhiisii somba hin qabne qofatu isaan irraanfate addaan qoqqoodama. Har'a heeraroo waa isinitti himu. Gaafa isin fixan maal jaan beeytu? Ashabbaariif hin jedhaniimi. Ashabbaariif hin jedhanii bara. Ashabbaariif hin jedhanii bara. Qe'ee teenya irratti garbuu keenya irratti nu fixanii. Har'a guyya makaleessaa kana Wallaggatti magaalaa xiqqoo Muugii jedhamtu tama aga heeraroo geettu tana keessatti nama 50 waa fixanii shaneef hin jedhan shan isin bulchini. Shan isaan hin bulchini. Na dhageettumi. Dhagaya. Wanti seenaan beeyne, warri waan nu keessa dabarre hin beeyne, warri Oromummaan teenya, sabboonummaan teenya dhiiga irratti akka ijaaramte, girgiddaan siin lafa irraa akka taate hin beeyne, warri Oromummaatti saalfatu, warri warra irraa dhalate saalfatee gandatti salaatu barbaadu, warri gootota heeraroo irraanfatee Minilik nu fixaa turatti sagadu barbaadu. Har'allee Oromticha obboleessa keessan fixuu barbaada. Ijoolleen tun irreecha booda dhumte. Maaster pilaanii falmineemi. Maaster pilaanii lafa tuulamaatirra jirne jennee waydiinne. Maaster pilaanii yoo falmin warri Muugii lafa shawaati waydide. Warri heeraroo nan laallattu way jedhe. Warri awwadaa nan laallattu way jedhe. Tokko taanee falmanne bilisa of baafne miti. Har'a warri gabrummaa barate, warri gabrummaa aadeeffate, warri mi'aa bilisummaa hin beeyne, laalaa qabsoo hin beeyne,
harrallee Oromoo gandaan qoqqooduu barbaada. Oromoo warra heereroo yoo Wallagga irraanfattan, yoo Gujii irraanfattan, yoo Gujii irraanfattan, waan nama keenyarra ta'aa jiru yoo irraanfattan, qe'ee keenya hin geenne yoo jettan waa isinitti hima. Hattuun, gantuun, nyaapi heereroo fi muugii addaan hin beeku. Maal arga beeytu? Heereroo yoo dhufe nama nargu lafa qofa arga. Muugii yoo dhaqe nama nargu buna qofa arga. Akkuma isaan fixetti isinillee fixu ta'a. Wanni ani isinitti dhaamu, wanni ani isinitti dhaamu Qeerroo. Ayyoo abboo wanni ani isinitti dhaamu. Bilisummaan teenya uf duuba deebi'uu heddi. Har'a warri nuti qushaasha wayyaanee keessa harkifnee gadi yaafne qushaasha odoo irraan daddahin fudhaa isiniin jenne kaayyoo Minilikii shira mallasaatiin gad deebisuuf deemaa jira. Hin deebiti. Hin deebiti tun. Hin deebiti. Waadaa wanni isinii seennu. Na dhagaa waadaa wanni isinii seennu. Mararaa bakka bu'ee, Baqqalaa bakka bu'ee, Dajanee bakka bu'ee, qabsaa'ota hunda bakka bu'ee. Kaleessa maal jedhan beeytu? Jara kana hin dhaga'ina boru simbiraa dheessanii jedhan. Rabbi nutti beeka. Lafee ijoollee tanaatiin nu dira. Abadan isin hin gannu. Isaan hin irraanfannu. Dachii teessan irratti isin wajjin toltuu fi hamtuu fudhanna. Barbaachisaa taanaan akka Hamzaa jedhetti 10,000 dhaabbatatti dhumna gubanna malee ummata keenya, ummata Oromoo, ummata Oromiyaa bira abadan gara tokko hin deemnu, hin sodaannu, hin sodaachifamnu, hin doorsifamnu. Biyya teenya irratti haqa ilmaan keenya biratti kufan, haqa abboonni keenya biratti kufan. Abadan abbaa fedhe ija babaasa malee taankii isaanii sodaannee baankii isaaniitiin bitamne waadaa ijoollee tanaa abadan dabarsinee hin kenninu. Tuni waadaa ani isinii galuu isiniin jaa. Hedduu isin jaalanna, isin abdanna, haga dhumattillee isin wajjin jirra. Nagaan nu jiraadhaa, nagaan nu tura.